of eeggannoo cimaa kana sheer waliif godha. Mootummaan Suudi Arabiyaa biyyattii keessatti warra karaa seeraan alaan biyya isaa keessa jiran irratti hidhaa fi murtee du'aa murteessuun ajjeesaa jira. Magaalota garaagaraa keessatti sakatta'insa cimaa gochuun ijoollee keenya dabalatee adamsuu irratti argama. Hidhaan ammaa kun kan durii caalaa akka adda ta'ee fi mana irrallee deemanii sakatta'anii nama hidhaa jiraachuun ijoollee Oromoo biyya sana jiraatan irraa odeeffannee jirra. Ilmaan Oromoo roorroo fi jireenya qaalii kana dandamachuuf jecha gara Suudi Arabiyaatti baqatanii turan keessaa namoota 47 irratti murteen du'aa mootummaa Suudi Arabiyaa irratti murtaa'ee akka jiru dhageenye jirra. Ijoolleen sagaleen isaanii karuma danda'ame hundaan nuuf dirmadhaa jechuun sagalee isaanii ergaa jiran baay'ee nama gaddisiisa. Imbaasiin Itoophiyaa Suudi Arabiyaa jiru maal eegaa jira? Hanga lammiilee isaatitti duutitti murtooftutti kan jedhu gaafii uummataati. Sagalee ijoollee tanaa qaamota mirga namoomaa biraa akka ga'u sagalee isaanii sadarkaa idila addunyaatti akka dhagahamu gochuu qabna. Ilmaan Oromoo mana hidhaa Suudi Arabiyaa Sijinaal jedhamtu keessatti hidhamanii jiran namoota 47 yoo ta'an isaan keessaa namoonni 6 godina Jimmaa, namoonni 9 godina Harargee Bahaa, namoonni 7 godina Harargee Lixaa, ammas namoonni 7 godina Arsii Lixaa, namoonni 6 godina Arsii, namoonni 5 godina Baalee ta'uu isaanis nuuf eeranii jiru. Ijoolleen tun birmannaa feeti. Dhaamsa isaanis osoo murteen du'aa ilmaan Oromoo kanneen irratti hin raawwatamne mootummaan Itoophiyaa judduu seenee ijoollee tana lubbuu isaanii baraaruu qaba. Hawaasni keenyas ilmaan Oromoo kanneeniif sagalee ta'a jechuun barbaada. Ijoolleen biyya kana jiraatan hanga guyyoota 10 akka of eeggannoo cimaa gootan akkasumas namoonni oliif gadi deemtan haadha manaa abbaa manaa firaa fi wantoota garaagaraaf dedeemtan guyyoota muraasa kanaaf akka dhaabdan jedhamtanii jirtu. Rabbiin isin haa eegu. Sirriitti of eegaa, of eeggannoo cimaa godhaa.